An dhaggeeffadhu tokko farratti waa'ee sitti mun. Ayyoo feete isii na galchi yoo feete dhiisi. Yoo feete naaf illee hin galchin. Maaliif aartoo qoyga? Nama tokko farratti nama gandummaadhaan nama qoodu. Nama amantiin nama qoodu. Nama kutaadhaan nama qoodu. Oromoon cinaaqsan jiruufi. Oromoon beekii jiru. Akka walitti obbolaa ta'e beektaati. Niin beekaa eenyu gandummaa ofu jira gaa. Firriin maanta akkatti as yaa'e kun dura isa jiran. Numa jirra gaa garuu gandummaan of nan wooma jiruun siin jee malee. Amma duuba maaliif dhuftere isiin finne? An sittiin immoo dhufe gaa kalas. Na diddee galu kalas galuma sanuun barbaaduu naan jette isiin. Ani isii bar duraan akkatti naa galchitu barbaadne. Kutaan naman qoodiin, gandaan naman qoodiin, gosaan naman qoodiin, amantiin naman qoodiin. Ani mucaan kee nagaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funii daawwattoota hordoftoota keenya jirra jirtu nageenyi keessan badaadha. Salaamtaan keenya kan onne irraa burqe iddoo isin jirtan maratti isin haqa qabdu isin jenna. Anaa fi rayyaan dachaane dhufne jirra. Nama kutaa fi gosaa fi gandummaadhaan deemuun jaaladhu. Liinaa immoo namoota baay'eetu daawwattoonni keenya daawwattoonni koo Komentii jalatti naaf barreessitanii turtanii Liinaan tun hin taatu gandummaa ooftii, gosummaa ooftii, sanyummaa ooftii, kutaa ooftii naan jettanii turtanii sinu. Anis achumarraa waan addaa takka qopheesseetiin jira. Kaameeraa kiyyaniin dhoofisa. Yoo isin ol seente ati gandummaa ooftaa, gosummaa ooftaa, sanyummaa ooftaa. Arra booda mana kanatti hin deebini Oromoo gargar qooddaa. Oromoon akkuma beekamu Oromoon cinaaqsan jiruu fi beekii jiruu fi kaaba jiruu fi kibba jiru Oromoo walitti obbolaadhaa kan addaan nu qoode gabroonfataa Minilik addaan nu qoode malee nuti Oromoo walitti obbolaadhaa. Maaliif Oromoo addaan qoodaan jedhaani? Akkuma beekamu dheengadda waadaan aseente turte haadha manaa keetii anaatu manatti deebisaa. Isii roorrifamtees gaafadheetiin waan isii manarraa baases gaafadhee isii anaatu mana deebisaa jetteeti ofirratti fuutee guyyaa san deemtee jechaadha. Ani kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa yoo isin dhufte akkasiin irratti hojjechuudhaaf deema nu faana turaa isin jenna. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya mana kee bira gee jira jetteeti na bilbiltee turte. Kanaafuu arra waanii na liinaa godhu kan na wajjin daawwattan ta'a. Nama gandummaa afaan hin jaaladhu. Tokko faratti ani dhukkubni gandummaa natti hin jiru. Dhukkubni kutaadhaa natti hin jiru. Dhukkubni amantii fi gosaa natti hin jiru. Kana waan ta'eef namoota nama keenya kana gargar baasu ani hin jaaladhu. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa nu faana turaa waan asii godhuuf waan asii godhuu deemu walumaan kalaalu ta'a. Oye! Dhufe! Tahu juga, sincero. Nagee qabdeen. Iya kan? Alhamdulillah. Isa badega. Asumaan jiraame. Maali gaase eeggatu jiraame? Deebi'a haarumaan dhufe kun sabana kana biisiidha. Eegu jiraame. Maal jetteeti achumaan kuttee hafteeti? Anaatiitu ijoollee keessatti deebisaa jettee waadaa galtee hin deemtee hafteemi? Laa achi ni nafne ganamuu isumatti hin dhabu jira. Har'a oomishee isii bira ooleetiin dalagaas gargaaree wajjin haasofne kalaas hin deebi'uu hin barbaadu jettee na diddeewi. Hayyee wanni akkas jedhamu hin jiruuti. Gandummaa deemtee irratti oofte. Laa gandummaa miti lakkee kana keessa gandummaa. An dhaggeeffadhu tokko farratti waa'ee sitti mun. Ayyoo feete isii na galchi yoo feete dhiisi. Yoo feete naaf illee hin galchin. Maaliif aartoo qoyga? Nama tokko farratti nama gandummaadhaan nama qoodu. Nama amantiin nama qoodu. Nama kutaadhaan nama qoodu. Amma dhaggeeffadhu Oromoon cinaaqsan jiruufi. Oromoon beekii jiru. Akka walitti obbolaa ta'e beektaati. Niin beekaa eenyu gandummaa ofu jira gaa. Laa intalti tun nama ganda keenyaati. Qoy atiin duraanuu isinii kana firriin maanta akkatti as yaa'e kun dura isa jiran. Numa jirra gaa garuu gandummaan of nan wooma jiruun siin jee malee bara. Laa bara amma firri baay'atee bara firri si qofaa miti. Amma firri si 150 firri si kas keessa jiru. Waree gandummaa ofu jiran 150 san. Duraanuu agarreete amma isaa kanas yaarre. Numa jiran gaa gisee rakkoo namni hundi nama dhufa. Amma sumata naahu duraan akka isiin fira keetaa hin beeku. Akka isiin ganda keessa hin beeku. Hin beektu mire gisee rakkoo gaa waluma cina dhaabbannaree gisee taa'illee ta'uu baatu. Gisee rakkoodha waluma bira dhaabbannaa. Kanumaa fi kasbee dubbadde malee wayin gandummaa fi firummaa fi biyyummaa ofu jira Oromoo guddina wal qixa. Amma dhiirana bilbilee akkasitti hin dhaaddatu san hundaa'u isin faa godhee jechuun dhage.
Laa nuti waan akkana akkami goona isa yaaddoo maal haasa'e? Amma duuba maaliif dhufte isin finne? An sittiin himuu dhufe gaa kalas. Na diddee. Akkam? Hin galuu kalas galuma sanuun barbaaduu naan jette isin. Ani isii bar duraan akka tanaa galchitu hin barbaanne. Akkamitti gaa maali an namaan adda? Namaan adda osoo hin ta'in ati waan biraa oofta. Akkamitti waan biraa oofu? Ati rakkoon ati qabdu rakkoo takka qabdati. Nayyee. Rakkoo gandummaa takka qabda gandummaa oofu. Eessan naa agarte naa gandummaa oofu. Gandummaa oofu ana qofaa miti daawwattoonni kun guutuun Oromoon si beekan. Laa an gandummaa oofutti hin jiru dhageessiifin himaa. Oromoon hundi na wal qixa. Namni hundinus na wal qixa. Takkaa gandummaa oofeen beeku numaan dubbadee numaan haasawee egaa ilmaan kanaaf yaadeetu waan dubbadee malee gandummaa fi nasibee dubbadee. Anaatiitu bar nama kana mana deebisaa haadha ijoollee tanaati. Yoo biyya taatellee anaaf biyya bilbilee isi. Yoo biyya taatellee anaaf biyya bilbilee akkasiin mana deebitu taasisaa jettee mire. Ilaa irraan tanaa numa taasiftaare torbeedha. Torbeedhaan hin beeka. Isuma biratti hin deemu jira yoo naa hayyamte jeetiin kadhachuu jira itti deeme. Mee maal sin jette maa? Hin barbaaduu galuma sanuun barbaaduu naan jette. Yoom sin jette? Arraan maan biraa dhufee miila kana. Hin jenne yoo amma isin dheengaddaa galuun fedhetteetiin namatti himtiin. Angaanaan akkana naan jette galuun barbaaduu naan jette. Amma tun kijiba ji dhageeffadhu. Maaltu kijiba godhe gaa? Waan laal sobaa walitti hin deemnu waan takka. Dhugumaa walitti deemnu. Nama kana eegaa ni hin danda'a jettee waadaan aseentee ifirra fuutee gara manaa deebite. Duba nama tokko dhuga waadaa ofirra fuudhe nama natiite tokko akkamiin godhe duba. Dheengadda galuun barbaadaa jetteeti nama biraatti waliin haasa'u jirti. Ati ammoo diddee naan jette maal jechuudha? Diddee gaa kalas diddeen diddeedha maal? Lolaaf dhuftee dubatti? Lolaaf maaliif hin dhufare dirqama nama didde tokko dirqiin fiduun ni taati. Duba diddeedhaan tunuu mala. Egaa gisee ati dheengadda nama biraatiin hin gala jetteettu kana. Duba nama biraatiin jetteef. Ati ammatti dheeteeti waan biraa itti guutte kanatti yaaddoon fuudhuuf deemaa. Egaa fuudhuuf deemtaan maali reessanis yoon itti hime rakkoon qabu. Maali shari'aan afur faqqaddee bara. Ijuma takka laaltee wal qixa laallaan. Shari'aan afur faqqaddee kanaafuu fuudhuun qaba. Maalumaaf sanfidee oofa fuudhi maal rakkoo qaba yoo fuutees. Yoon fuudhee rakkoon dhufu hin jiru? Rakkoon dhufu hin jirtu. Rakkoos yeroo sanis sumaaf fide. Atuma gartee duraan taniin firatti hin beekne gandatti hin beekne tamma dhuftee firaas taatee gandaas taate. Waan tokkoon si himana. Siin gorsaa akka obboleettii takkatti. Maali ani gorsuu hin danda'u. Silaaf gorsuu dandeessee waan akkanaa soitaa miti. Amma akka intala dhalaa takkatti. Oromoo gargar hin qoodin. Oromoon si tokko laal kutaan nama hin qoodin gandaan nama hin qoodin gosaan nama hin qoodin amantiin nama hin qoodin. Yoomi kana hunda godhu jira. Amma nuti Oromoo kana beekadhu gabroonfata addaan nu qoode minilikii addaan nu qoode. Minilikiitu kiristaanaa fi musliimatti addaan nu baasee godina maarree jedhee godina kana akkanatti nu qoodaniiti jaraati tokko nu qoode malee nuti silaa wal qooduu hin qabnu. Ganda jechuun kiyya dhugaati namni ganda keessatti akkas beebar mucaan guyyaa boo ganda kiyyaa akkana rakkoo keessa jira yoo dubbate gandummaa fi biyyummaan adda isin qoode jechuudha. Laa dheengadda barsiituutti balleessee siituutu roorrisee. Balleesse gaammallee rakkumatee haasoiti. Anaa itti balleesse. Amma fuudhiin adinaan jettoore. Rakkumatee haasoiti fuutus numa rakkistata fuutus akkuma isii kana gootaani. Duba fuudhi maanaan jetta maaliif akkaan hunda rakkisu barbaaddaati. Akka gootu sumaaf beeka. Fuudhinaan jette matanaas taniin fudhatanaas akkaan rakkisu barbaadda. Maaliif? Hayyee tanallee ganda keessan malee fuudhu. Ganda keenya fuunaan ansiis hin dhiisu ree gizee sanumaan dubbadha dubbachuun dhiisu. Akkasii. Gizee sanis dubbachuun dhiisu. Garuu maali mooti yaa'iin ati deemtuun ta'a? Yaa'iin qabu bismillaahidhaan yaa'iin qabu. Eessaayin fide yaa'ii nama yaa'ii qabuun fakkaadda. Ati gandummaaf dhaabbatte moo Oromummaaf dhaabbatte? Gandummaaf hin dhaabbanne. Oromoon hundinaa wal gada Oromummaa. Sanis si jalaa hin fudhanna jetti barta ati fuutus si jalaa hin fudhanna jetti. Yoo ati rakkiste moo maan baasa si jalaa sanis hin kijibooni. Maali sii gooti istiin? Istiin miti atis maa rakkiste? Maa ati ijoolleen akkana gizee cinqaattee si bira tattesanii feetaa jaartii rakkiste. An jaaladheetis. Maa isin wanni haasoitu wayi waan biraati rakkumatee haasoitu isaan na cinqee. Maal godheetiin isii cinqee? Isumaan beeka gaaga jaarsaa jaartii rabbuma beeka waan isin wal gootan. Amma tanatti dhaqiiti. Yaaddoon fuudhee jaartii mana keessaa qaba jaartiin rafuu jirti laalama. As fidiree akkas taanaan as baasi. Wal nu barsiisiree akkas taanaan. Akka timmaan tanatti bilbiltu
amma bilbiltee eegos. Maa an wayin faradduudha kan hin kan amma bilbilu. Amma jaartiin ni nam fuudhee siree gubbaa rafuu jirti. Fidii sinjaa barta kan yaadatiin. Maal si galche maal laalu si Tanaas galche. yoo rakkiste annumaan dubbadda gaaramummaa. Laa tun ganda keessanii miti. Gandi keenya ta'uu baattus ni dubbaddaree wayin gandummaa dubbi. Biyya feete haa taatu haa Oromoodhaami wayi saba biraati. Numaan dubbaddan akka isin rakkattuun barbaadu. Malee gandummaa hin ooftu jechuudha. Gandummaa ooftu hin jiru. Oromoon hundinuu wal qixa gandaawwan hin qoqqooduuf hin qabdu. Amma daawwattoonni keessaan na bilbilaniiti waatsaappiidhaan, iimoodhaan, instaagiraamiidhaan liinaa ifittiin dhaleessinii naan jedhan. Liinaan gandummaa ooftii. Isaan ajaa'anii malee gandummaa ooftii. Gosummaa ooftii. Ammoo akkatti gosummaan agarree gandummaa akkatti ooftu si harka himma. Akkamiin agartee yaaddoo gandummaadhaa kun? Yoon ammas waa hundaa barfirra fuutee deemteeti torbee guutuu teessee deebite. Diddee naan jettee maal si diddee akkamiin godha torbaan guutuu isii biratti hin deemu jira. Ni jamaaree akkas. Akkuma feete fudhadhu. Bar nama kana anaatu firra fuudhaa anaatu deebisaa jetteeti qoma fudhooytee ana intala leencaa jettee. Deebisuun hin danda'a. Garuu ani hin deebi'uu naan jette. Siif hin hayyama silaa akkaan hin hayyamne na godhee jira deebi'uu hin barbaadu naan jette. Sababni si hoo maal jettee gaafatte? Sababa gaanatti ni. Duuba akkamiin haasoo ta'e kanatti? Dhagee sababa deebi'ee qoradheetiin akkasitti dhufu nan akka inni alaaltu biraan geessa. Mucaa. Ijoolleetti jennu maalitu isii bira geessu barbaadde? Alaaltu gaara akkamaan. Akkam godhuuf? Maali ilmoo siitiimi? Inumaatu ijoolleetti fuutee isiidhaaf geessu barbaadde? Yaada abaatu isuma kan akka ajaa'ibaa dhaammatti. Naafis isin jette? Ni ilaalaa fi dinaan jettanii deebista. Mana kan jirti isin amma? Mana dalagaa jirti mana kiyyaa maal gooti? An dhageessa waan takka sitti himan. Waan nama jittu hin deemtu sana dhaabi. Faradummaa isin jittu hin deemtu hin jiru bara. An amma dhageessa? Wayitaaniin mana kana hin jirre mana kana hin dhufin. Ijoollee tana na jala guurteeti isiidhaaf geessu barbaaddaa miti. Maal qaba ilmoo isiiti isa yaaddo gowwaan ta'in kaa dubbistu ilmoo isiiti maal qaba? Awwa dubbisuun dhorkee bara hin dhorkine dubbisuudhaan. Laalu feeti ijaan dubbisuun hin dhorkine. Ifoonanis yoo dubbiste rakkoo hin qabu. Anaan manaa baasee manaan baafneen. Eenyu manaa baasee? Ifii siitiif quuftee. Namni kun akkanuma quufee fi ifii siitiif quuftee manaa baate. Yaanni kana jaamu hin jiru. Anuma dhugaa sitti himan. Amma irra booda anaa mana jiru malee mana kana qubaa kennu bin. Annumaan dhufe ijoollee dhufee ni ilaala. Ara dirqama mana kanniteetiin geessee agarsiisee ganama sii fida biraa bulanii. Biraa bulanii? Meeni geessitaaf akkas ilaala. Ilmaan sitii maal qaba? An ijoollee tiyya isii garsiisuu miti. Eenyurraa dhalte nama biraarraa Foolee ijoollee tanaatu garsiisuu barbaadan. Bartanuma siiti ijoolleen tuni. Ta'isiiti yoo ta'isii taate maali dhiiftee bira deemti? Dhiistee deemte akka deemte. Dhaqanii ilaaluus ni danda'u. Dhaqaniitis ilaaluu hin danda'an? Mana namattis ilaaluu hin danda'an? Dhuftee ilaaluu hin dandeessi moos? Dhuftee ilaaluu dandeenyaan nama nagayaa. San qofa ittiin. Ilmaan kee dhuftee ilaaluu ni dandeessaa mana keessatti. Ammoo mana namaa geessiteeti achi ilaalti. Mana arabaa jirtiimi. Mana arabaatiimi wayii jecha keessa dho'isuu dandeessi. Mana arabaatitti geessu barbaadde? Mana dalagaa jirtiimi ichitti bira dhaqanii eeganu bira bulanii ganama haa dhufanii naatitti daganii. Mana abbaa isaaniiti? Mana arabaa? Bakkuma isiin bultoo bulanii mana abbaa isaanii ta'uu baate. Kalaasa nama dhiifama. Waan isin jechuun taa'u dhiifama naaf godhi. Gandummaan oofini, amantiin oofini, kutaan oofini. Gandummaa fi amantii kutaan oofini qamaan. Aywa, kanaan oofin namarratti Oromoo ija takkaan laali. Ijuma takkaan laalu jirareen Oromoo humaatiin dubbadde malee wayii. Si arkeetiin ture dhiyoo tana viidiyoo irratti si ilaalleetiin ture. Ol baatee ililliidhaaf lolu jirta. Ililliidhaaf wanni si lolchiisu maaliif? Wanni na lolchiise waan biraatiin gandummaa ittanii fudhatanii sa'aatii fudhadhaa isin. Maaliif ililli abba barbaadetti haa heerumtu? Mee maaltu siin ga'e? Waan jaalatte hirkachuu qabdire. Akkam waan jaalatte hirkachuu? Maali dirqama namni tokko ati amma intala takka yoo jaalatte dirqama hirkachuun qabaa itti tattaaffii hin gootu. Isinis abbaa ilmaanii jaalatte rabbiin meeqa fakkatee akka shari'aattis meeqa fuudhiiti. Afur fuudhi. Jaarsa kee yoo ta'e ni hayyamtaa? Ni hayyamaa ta'e haa fuudhu. Wallaa? Wallaa ni hayyamaa haa fuudhu. Khalaas ka egaa jaarsa keetiif illee hayyamte. Ati akkas taanaan nama keenyaatti dogoggora laale malee ati nama gaariidha akkas taanaan. Namoota sadii haa fuudhu. Akkas taanaan isii tarallee na hayyamsiisi kanan fuudhu. Ilmaan dila kana qabdanii yaaboo. Ilmaan dilaa maaltu siin ga'e? Intala namaa san cinqite numa dubbanna gaafa. Ammas wal afaan sin deebinu ba. Dhagaye. Atuun eeyyamtaa fi meeqa? Fuudhi ji aadi rakkoon qabu. Garuu ammoo
Yoo isii cinqite numaan dubbadde. Ani hanqammatti wanti afaan sibbadeef arraba sibbadeef viidiyoo takkaan sirraa maratu jiraati achi daawwachuu dandeessi. Viidiyoo maali? Noola. Kanaafuu dhiifamu naa godhi. Dhiifamu naa godhi hammeenya akkasii hin qabuuni. Ana akka obboleettii xiyyeettiin silaala. Maali viidiyoon ammas waan dubarratti hidhanii kaameeraa kaayatanii taa'udha. Achi gubbaan intala Oromooti. Maaliif si aarseetiin yoo ta'e dhugaadhaan gandummaa kana oofuu qabaatte akka itti dhiiftuufin viidiyoo kaameraa dhooyfadhee sirriitti hojjedhee dhiifama naaf godhi. Daawwattoota hordoftoota keenya Liinaa gaakun akkanattiin afaan isii goggoysee rifachiisee nama dhugaadhaan gandummaadhaaf lolu isii godhee an dhugaadhaan gandummaadhaaf loluu jettee kakatti gandummaadhaaf loluun keenya waan takka waan nu godhe hin qabu rakkoon nurraan ga'e malee waan nuuf dabale hin qabu an san hundaa'uu hin qabu dhiifama naaf godhinaan jette an san hundarraa ani viidiyoo kaameraa kiyya dhooyseetiin biraankiin irratti hojjedhe kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa Liina akkas goone gaa'eeti isinillee yoo balleessine dhiifama nuuf godhaa isinin jenna nuuf fokkolcha bye bye.